Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftan keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftan keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti intro yookiin ammoo viidiyoo gabaabaa kan dhuma viidiyoo YouTube channel irratti maxxansinuu fi akkasuma immoo Facebook page fi Facebook ID irratti maxxansinu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu sitti garsa egaa hordoftan keenya. Egaa viidiyoo kana kan hojjettan application jechuudha software yookiin ammoo website tokko irratti hojjettu jechuudha. Egaa hanga xumuraatti daawwannaan irraa barattu abdii qaba. Viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadha. Kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haa dhuftan barnoonni keenya hospitaala channel keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godha. Hiyyoottan keessaniifis qoodaa sin jedha. Gaafii fi yaada qabdan comment irratti nuuf katabaa sin jecha gama barumsa jaatis sin dabarsaa hanga xumuraatti daawwachuudhaan nafana tura. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha maal gootu Google Chrome keessan irra ni galtu jechuudha. Egaa Google Chrome keessan haala kanatti ni banattu. Erga Google Chrome keessan isiniif haala kanatti banamee booda maal gootu iddoo sarchii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda iddoo sarchii kanarratti erga haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu asirratti ni gartu jechuudha flexpress.com kan jedhu kana jechuudha. Isa kana jechuudha hin barreessu jechuudha. Iddoo sarchii kanarratti barreessanii sarchii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf already asirratti naaf barraa'ee duraan sarchii godhee jira al tokkoof asirratti ni cuqaasa. Sana booda jechuudha websaayitichi profaayilii yookiin immoo loogoon isaa kana fakkaata jechuudha. Al tokkoof asirratti ni cuqaaftu loogoo isaa kanarratti. Sana booda deebitanii haala kanatti isiniif banama jechuudha. Erga haala kanatti isiniif baname maal gootu jala kanarratti fakkeenyaaf akkuma isin agartan waan kana sign in gochuu isin barbaachisa jechuudha. Kan isin sign in goota maaliidha Google akkaawuntii keessaniin jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kilikni gootu get started gootu. Sana booda akkuma isin agarsaa jechuudha asirratti arguu jirtan fakkeenyaaf asirratti jechuudha sign up with Google account jedha. Google account dura yoo Google keessan irra qabatanii jirtan jiraatan jechuudha. Asirratti kilik gootu yookiin immoo haaraa create godhuu yoo barbaadan asirratti haaraa create gootanii yookiin immoo haaraa uumtanii karaa kanaan seentu jechuudha. Fakkeenyaaf amma already waan qabuuf asirratti al tokkoof ni cuqaasa. Okay, sana booda haala kanatti erga asirratti cuqaaftanii booda jechuudha Google account yookiin ammoo Google keessan email isaa waltarreedhaan akkaataa isin email asirraa qabdanii isiniif baasa. Sana booda jechuudha Google keessan yookiin ammoo Google account keessan tokko ni filattu jechuudha. Tole nama tokko filadhee jira. Sana booda erga Google account yookiin ammoo email keessan tokko filattanii booda maal gootu haala kanatti isiniif banama. Erga haala kanatti isiniif baname obsaan eedu jechuudha. Asirratti sarara kanarratti asirratti jechuudha ni gartu. All tablet fakkeenyaaf kun hunda isaati jechuudha. Free plan tablet intro show slide show promo special fakkeenyaaf amma asirratti jechuudha kaniin hundarra maal kan filattu kan free yookiin ammoo kan tola hojjechuudhaaf asirratti ni cuqaaftu jechuudha. Free plan tablet iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda jala kanarraa haala kanatti ol harkiftanii ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen keessaa kan free ta'anis ni jiru akkasuma immoo jechuudha kan qarshiis yoo irra deemtanii barbaasuudhaan ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kunniin irra baay'een isaanii tola yookiin ammoo firiidha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama tokko isinitti garsaa fakkeenyaaf isa kana haala kanatti isiniif yoo inni fide haala kanatti asirratti kilikni gootu hojjechuudhaaf jechuudha. Egaa sana booda jechuudha haala kanatti erga irratti cuqaaftanii booda maal gootu asirratti gabbuutu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti customize now iddoo jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda asirratti akka yookiin ammoo akka isin suuraa keessan yookiin ammoo footoo keessan gara gaalarii irraa filattanii asirratti upload yookiin ammoo loogoo intro kanarratti hojjettanii isin ajaja. Asirratti jechuudha upload image iddoo jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda gaalarii keessanirraa jechuudha suuraa barbaadan ni filattu. Fakkeenyaaf amma isa kana filadhu. Tole isuma kana filadha.
Sana booda al tokkoof raayitii erga irratti guutee booda maal godha iddoo danjatu irratti kilikni godha. Sana booda obsaan eegdu jechuudha. Haga asirratti jechuudha post yookiin ammoo suuraan kun asirratti upload ta'ee xumuramuuf. Tole sana booda egaa haala kanatti isiniif xumuramee booda maal gootu asirratti jechuudha iddoo next jettu kanarratti kilikni gootu jechuudha. Yoo barbaadan ammoo suuraa keessan gar barbaadan zoom gootanii irraa fudhachuu ni dandeettu jechuudha. Nama iddoo tokkoyyuu irraa zoom godhuu hin barbaadu. Asirratti al tokkoof next kanarratti ni cuwaasa. Sana booda jechuudha asirratti kan inni isin gaafatu jechuudha maqaa chaanal keessanii fi waan barbaadan kireet godhuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kilikni godha Afrikaa Samsung. Okey jala kanatti gabbe fakkeenyaaf barnoota teknooloojii. Fakkeenyaaf barnoota teknooloojii. Haala kanatti kilik godhee yookiin ammoo barreessee xumuree jira jechuudha. Iddoo kanarratti ammoo jechuudha asirratti yoo barbaadan ay baaftanii jechuudha kwaalitii viidiyoo kanaa filachuu dandeettu jechuudha. Amma kwaalitii isaas filachuun hin barbaadu isinitti agarsiisuu fi isin ammoo suutatti keessa deemtanii akka barbaadanitti sa'aatii fudhattanii jechuudha hojjechuu dandeettu jechuudha. Anammaaf asirratti create preview iddoo kanatti kilikni godha. Okay, sana booda deebitanii maal gootu jechuudha asirratti jechuudha view my preview iddoo previews iddoo jiru kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Hamma inni isiniif xumuramuuf obsaan eegdu. Egaa hordoftoota keenya jechuudha sana booda jechuudha haala kanatti isiniif banama jechuudha. Erga inni haala kanatti isiniif xumurame wanti akkanaa kun yoo isinitti dhufe no thanks fakkeenyaaf yookiin ammoo mallattoo X kanarra kilik gootu yookiin ammoo no thanks jettuun jechuudha. Egaa sana booda jechuudha maal gootu jechuudha. Egaa beeksisa wantoota akkasiin irra deebitanii booda maal gootu as haala kanatti iddoo kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Yoo barbaadan ammoo kallattiimaan asirratti kilik godhuudhaan daawunloodii gootu yookiin ammoo haala viidiyoon kun ittiin hojjetame ilaaluudhaaf dursitanii ilaaluudhaaf osoo daawunloodii godhin asirratti jechuudha kiliktuu preview edit iddoo jiru kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Obsaan eegdu jechuudha hanga viidiyoon keessan isiniif hojjechuu eegalu yookiin ammoo isiniif play ta'uu eegalu jechuudha. Tole fakkeenyaaf haala kanatti erga isiniif baname yookiin ammoo playidhaaf qophii ta'e jechuudha. Asirratti ammallee egaa hordoftoota jechuudha niitoorkii kiyyatu hedduu dadhabaadha jechuudha. Egaa niitoorkii kiyyatu dadhabaadha. Akkaataa niitoorkii keessaniitiin isiniif hojjeta. Sana booda jechuudha erga inni isiniif xumurame kunoo haala kanatti isiniif hojjeta jechuudha. Erga inni haala kanatti isiniif hojjete yookiin ammoo isiniif xumurame maal gootu asirratti ni cuqaaftu jechuudha. Iddoo yookiin ammoo mallattoo tuqaa kanarratti yoo ammoo viidiyochi kun isinitti hin tolin yookiin ammoo irra deebitanii wantoota garaagaraa irraa jijjiiruu dandeettan fakkeenyaaf barreeffama jijjiiruu dandeettan maal gootu asitti deebitanii jechuudha edit iddoo jiru kanatti deebitanii asirratti ammas viidiyoo kana deebitanii irra deebitanii edit gootu jechuudha. Sana booda nama irra deebi'ee edit godhuu hin barbaadu jechuudha. Sa'aatiin nutti dheerata yookiin ammoo jechuudha yeroo dheeraa viidiyoon kun yoo dheerate namni daawwachuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha kallattiimaan iddoo akkamitti akka isin daawunlood godhuu dandeettan isin agarsiisa. Daawunlood godhuudhaaf maal gootu asirratti al tokkoof kilikni gootu iddoo tuttuqaan sadan jirtu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha kallattiimaan iddoo daawunlood jedhuun argattu asirratti kilik godhuudhaan viidiyoon keessan kallattiidhaan daawunlood isiniif tahuu eegala jechuudha. Sakandii muraasa keessatti isiniif xumurama agarsiisa obsaan eegdu. Egaa akkuma isin agartan jala kanarratti jechuudha daawunloodingi faayil diiteels fakkeenyaaf gara faayila keessanii
faayil diiteelii keessanitti viidiyoon kun daawunlood isiniif tahaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti isiniif daawunlood ta'a. Anaafis haala kanaan kun daawunlood naaf tahaa jira jechuudha. Isinis haala kanatti hojjettu jechuudha. Egaa akkuma isin agartan jechuudha viidiyoon kun kallattiidhumaan daawunlood tahee naaf xumuramee jira. Ilaaluudhaan immoo daawwachuudhaaf maal godhaa kallattiimaan open iddoo jiru kanatti kiliik nu godhaa. Yoo barbaade immoo gama gaarii viidiyoo kana dabalataan daawwachuu danda'a jechuudha. Kun egaa hordoftoota keenya sagaleen keenya isinitti hin dhagahamtus jedhee yaada jechuudha. Yeroo viidiyoo idiit godhaa yookiin immoo sagaleen moobaayila irraa ka'a. Dhiifama sagalee moobaayila irraa ka'a ani isinitti haasawu jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti viidiyoo keessan idiit ni gootu. Erga idiit gootanii haala kanatti viidiyoon keessan gara gaalariitti isiniif gabu yookiin ammoo gara gaalarii keessanii yookiin ammoo viidiyoo pilee isiniif gattaraa jechuudha. Kanaaf haala kanatti hojjettu jechuudha. Inni biraa jechuudha ammoo asirratti jechuudha wanni isin beeksisuu barbaadu jechuudha. Viidiyoo kana yeroo hojjettan jechuudha viidiyoon asirratti jechuudha sooftiweer kanarratti kan firii jira kan firii hin ta'in jira jechuudha. Isa firii haala kanaan hojjettu ammoo yoo barbaadan kaffaltanii isa firii hin ta'inis hojjechuudha dandeettu jechuudha achirratti karaa baay'ee gabaabaa fi salphaa ta'een. Egaa hordoftoota jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa.